waltajjii garaagaraa irratti sirbee sirbisiisee burraaqee utaalchisee shubbisiiseera. Weellistoota hedduufis walaloo fi yeedaloo kennuun akka dhageettii horatan godheera. Maqaan kiyya guutuun Taajuu Shurrubbee Haajii jedhama. Taajuddin Haajii bahii jumaan jedhama. Sirba kiyya tokko jira aayidiyaa addaa qabu. Maali jaalallaan si jaallu keessa wayi silaan si liqimsaa silaayin tun namaan galle. Akkuma tasan sirbitutti mee jedhi. Jaalallaan si jaallu keessa wayi sila an si liqimsaa nan dabartu kokkee keessa yaadinoo isaan si geessa. Jaalallaan si jaallu keessa wayi sila an si liqimsaa. Baay'ee bitate baay'ee sun isaan gara galtee miila jabsite akkasitti faniidha jechuudha hedduu si qofalchiifti waan hedduu gaafaan achi gubbaarra baara gubbaa deemullee viidiyoon qabaa hedduu viidiyoo nama ajaa'ibsiiftuun qaba viidiyoo nama ajaa'ibsiiftu. Mucaan kiyya xiqqaan biyyarraa fudhadhee bahadheen Itoophiyaa dhalate mucaan kiyya gadaan. Gadaa jaanii dhukkuba. Gadaan illee laafatee kan warra laafate. Achirraa ilaasiitiin fidadde mucaan kiyya. Amma Jarman magaalaa Nuurambargii keessatti argamnu Azraa kottu gada koko obbaba. Kunoo mucaan kiyya san kana kunoo laala. Akkam jirtan nagaa fayyaadhaasin. Tole gaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo akkam jirtan kan baargamaa kan gamanaa hundi keessanuu miidiyaan Oromoo OGMC kan jaamu sagantaa garagaraa qabatee gama keessan dhiyaatee jira. Hawaasa Oromoodhaa siyaasaa, roga diinagdee, roga artii, roga garagaraatiin shoora guddaa taphachuudhaaf gama keessan dhiyaatee jira. Miidiyaa kana jajjabeessaa like share subscribe godhuudhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jaa miidiyaan kun ani wallisaa keessan jaalatamaa kabajamaa Taajuu Shurrubbee kan yeroo dheeraa xiqqishoo isin duraa badee jiru niin dhufa ammaan tana yeroo gabaabaa keessatti wal agarraan isiniin jaa galatoomaa ulfaadhaa.